Hello, akkam jirtu fayyummaa Tasfaan jedhama. Kun viidiyoo Eksellii Afaan Oromootiin jedhu kan barnoota yeroo dheeraafitti jirudha. Kun kutaa tokkoffaa viidiyoo 17ffaadha. Amma yoonaatti Eksellii darbeedhaan waan taabii yookiin gumii ajajootaa faayil jedhu keessa, hoom jedhu keessa, insert jedhu keessa ilaallee amma kutaa kanaaf ta'u ilaallee dhifama wajjin ilaalaa turre. Har'a taabii daataa jedhu yookiin gumii ajajootaa daataa jedhu keessa warra jiran har'aa jalqabne wajjin ilaalla. Amma barnoonni keenya gara cimaatti deemaa jira. So amma dandeenyu amma kutaa kanaaf ta'u barannee isa kaan gara fuulduraatti itti dhufna. Kana malees immoo akkuma asii argitanii warra kanaan dura argine viidiyoo dura biraa keessatti warra argines as keessatti argamu. Maaliif yeroo daataa waan itti gargaaramnuuf jecha as dhufaniiru. Yagguu tokko bannus akkuma kanaan dura argine warri kan biraa jijjiiramanii wanti sanaaf ta'u hin mul'atu. Sana keessattis waan tokko ilaalla. Har'a akkuma kanaan duraanii jalqabarra kaasne waan ilaaluu dandeenyu ilaalla. Gara kana akka argitanii bakka itti daataa itti argannu, bakka daataa itti argannu akkamittiin akka bannudha. Kanaan dura faayilama keessa deemnee banuu dandeenya. Yagguu irra rukunnu yoo Excelliidhaan hojjetame jiraate ilma banama, daarektii banama. Amma garuu yoo Excel irraa hojjetamuu baate, yoo faayila adda addaatiin hojjetame akkamittiin akka bannudha. Fakkeenyaaf get data iddoo jiru kana yoo rukuttanii come on Excel respond gochuu dida jira. Oh yeah. Al tokko na obsa. Yagguu asirra rukuttanii kun viidiyoodhaan banamaan jiru. So amazing. Deefama agguu asirra rukuttanii warra eessa akka banuu dandeenyu as nu ba'a. Eegganni rukuttan kanatu gadi ba'a. Amma from faayila adda addaarraa banuu dandeenya. Tokko kanuma Excelliidhaan qophaa'e barreeffamee kompiitara kanarra jiru, yookaan immoo kan tekstii yookiin CSV separated values barreeffamee kan jiru, yookaan XML yookaan JSON yookaan immoo fooldara keessaa yoo jiraate baasu, yookaan immoo SharePoint irraa faayila keessaa yoo jiraate tokko kanadha. Iddoo kanatti fiduu dandeenya. Kan biraa daatabeezii adda addaarraa fiduu dandeenya. Daatabeezii jechuun iddoo daataan itti tuulamu, itti kuufamu jechuudha. Yookaan Excellii ta'uu danda'a, yookaan Accessii ta'uu danda'a. Yoo Waaqayyo nu gargaara kana lama nama tokko wajjin ni ilaalla asitti tuntaane barnoota biraa keessatti. Jarri kun akkuma argitan gosa Excel, gosa SQL'ti. Kun kana wajjin tokkodha. Garuu iddootti qophaa'aa isaati. Kun Oracle'n daatabeezii biraadha. IBM DB2 daatabeezii adda biraadha. MySQL'n daatabeezii adda biraadha. Jarri kun hundinuu daatabeezii adda addaati. Kaampaanii adda addaatiin kan hojjetamanidha. Kan tola online argachuunis fakkeenyaaf MySQL daatabeezii ofii keessanii buufattanii kompiitara keessanii irra kaa'achuu dandeessu.
yoo ofiisii qabaatanii accessii paakeejii Eksellii kana wajjiniin dhufu keessaatii tokko accessii kanadha. Eksellii, accessii, PowerPoint, Word ta'anii walitti hidhamanii akka Microsoft Office jedhamanii dhufu. Garuu database baay'ee gaarii ittiin hojjechuu danda'ama. Yoo akka warra kaanii database guddaa ta'uudhaa baate jechuudha. Kan biraa kan cloud irra kaa'amu Microsoftiin kan qopheessu Azure database irraa hidhuu dandeenya, fiduu dandeenya data. Yookaan immoo SharePoint cloud irra jiran irraa Dynamics CRM 365 online jiran irraa Facebook irraa yoo business Facebook irraa qabaanne namoota meeqa ilaalee namoota meeqa like meeqa qabaa kan jedhu achirraa fiduu dandeenya. Salesforcein akkuma kana iddootti kaampaaniin data isaanii information isaanii store godhanidha online anis. Information kan biraas jiraachuu danda'u table irraas web irraa query ofii keenya barreessinee Microsoft SQL query fa barreessinee Hadoop barreessinee information iddoo adda addaati fiduu dandeenya yookaan immoo walitti hiinee iddoo adda addaarraa walitti hiinee source adda addaarraa yookaan SQL irraa Oracle irraa yookiin MySQL irraa walitti hiinees data asitti fiduu dandeenya jechuudha. Kun tokko baay'ee sadarkaa guddaadha. Waan kutaa kana keessatti kabarmu koonu miti. Lammata jara kana hunda kabar gochuudhaaf akkaawuntii idduma kana hunda qabaachuun irra jiraata. Database kana hunda qabaachuun irra jiraata yookaan immoo data achirraa qabaachuun irra jiraata. Sadaffaan maalidha? Kanuma hojjechuudhaaf yeroo dheeraa fudhata. So waan kana keessatti cover godhamu miti keessumaayyuu waan training video kana keessatti waan cover godhamu miti jechuudha. Waan baay'ee keessa waan nu darbisiisuuf garuu iddoo akkanaatti akka argachuu dandeenyudha. Har'aa fi data workbook irraa yookiin immoo SQL irraa kan barreeffamee jiru galchinee akkamittiin akka ilaallu goona akkamittiin akka waan gochuu dandeenyu goona. Dataan waa'een daataa baay'ee kompleksiidha garuu amma tokko wajjin ilaalla jechuudha. Jarri kun sitti ilaaltanis warruma kanatu asitti ol ba'ee repeat godhame malee warra biraa miti. Waan hundumaaf iyyuu daataa waa'ee biyyaa hin qabu garuu daataa onlaayinii firii yookaan tola argamu kan hin gadi buuse sooftiweerii biraatti wajjin kan hin gadi buuse waa'ee bittaa gurgurtaa mi'a bittaa gurgurtaa Awurooppaa tokko isinitti agarsiisa. Achirra rukutee kun bittaa gurgurtaa biyya Ameerikaati. Kun bittaa gurgurtaa biyyoota Awurooppaa keessa jiran lamman isaayyuu Ekselliidhaan barreeffaman. Kanarra rukutee kanar bira ga'uudhaaf barbaaduun qaba dhiifama. Eessa akka inni jiru kompiitara keessan irraatii barbaaddanii iddoo jiru yoo beektan jechuudha kan iddoo kana dhuftanii. Egaa dhuftanii booddee daataa kan argattu asiitii daataa Ekselliidhaan gatti jalqabdanii fi Eksellii daataan ta'ee duwwaan isinitti argama. Garuu as keessa Eksellii duwwaa miti kan jiru mutuun kana jijjiiree yoone all faayileetti jijjiiree faayiloonni biraallee jiru. Faayiloonni biraallee jiru kan Eksellii kanaan yookiin karaa amma dhufne kanaan kan hin banamin jechuudha. So kan iyyuu kanan bana achi booddee import jechuun gara Eksellii isa kanaatti fide jechuudha. Already I hope hin beektu afaan kan. Achi booddee akka connection biraa kana Eksellii kana gidduudhaa fi faayil sana gidduutti walitti hidhiinsa uume achi booddee faayilli sun hundumti isaa akka daataatti naa banamu hin eegna wajjumaan. Data sana qopheessuudhaaf wanta qopheessuu yoo jiraate qopheessuudhaaf iddoo toshaa jira. Data aannan naa banuu karaa biraas nutti dataan Eksellii irra jiran suni
shiitii akka kanaa amma kana qaba 1 2 3 4 5 6. So shiitii tokkoffaarra order seetu jira, shiitii lammaffaarra order tuutu jira, shiitii lammaffaarra people jira, akkasiin jira. Shiitii adda addaarra jira jechuudha. Yookiin immoo balee ifama. Balee adda addaarra qaba jechuudha. Amma baleedhuma tokko duwwaa haa ilaallu. Okay. Yoo balee daddabalataa fudhachuu barbaanne ta'e kanarra keenye achi booddee kana lamman sadansaa filuu dandeenya. Ammaaf garuu tokkoon saayyuu waan dheeraa ta'ee fi tokko duwwaa dabarsinee ilaalla. Tokkoon saas dabarsinee orders isa jedhu kanadha. Kana dabarsinee namoota waan bitaman waan ajajamanii bitamanidha. Asirratti yoo daataan keenya qulqulluu hin ta'u ta'ee asirratti transform goonee daataa kana gara barbaannutti jijjiirra. Garuu daataan kun already qulqullaa'aa waan ta'e online irraa waan dhufeef waan transform goonu waan jijjiiruu hin qabnu. So load goona. Eeguu load goonu daataan kun asirratti Eksellii kanarratti fe'ama. Baay'ee guddaadha gara sarara 10,000ti. Sarara 10,000 kan qabu amma daataan keenya load ta'eera. Daataan keenya akka jara kanaan dura ilaalletti arginetti yoo yaadattu ta'e akkasumatti tolcheenuu dhufeera. Kana garraa immoo filterii akka goone ilaallu gararraa kanas filter nu godhera. Kana dhiisuuf hambisuus hin dandeenya garuu baay'ee nu gargaara. Akkuma jennu amma daataa keessa hin jirru, amma dizaayinii keessa jirra. Maaliif daataa kana haala adda addaatiin dizaayinii gochuu barbaanne yoo waan baay'ee gochuu barbaanne akkuma yoo jijjiiruu barbaanne akka goonuufidha. Garuu asirratti wanti nu goonuu fakkeenyaaf yoo kana hin barbaannu ta'e sagarraa kana yoo hin barbaannu ta'e irraa hambisuu dandeenya. Yoo gajjallaatti tootaaliin akka kaa'amu ta'e kaa'uu dandeenya ammaaf hin barbaannu. Brand draw inni jedhu warra asitti tokkoonsaa laayiniidhaan san akka isa kaa'amedha. Yoo hin barbaannu ta'e hambisuu dandeenya garuu gara caalaa kan nu gargaaru akkanatti. Jara kanatti dhufna. Gara asumatti deebina, gara daataatti deebina. Wanti nuti as keessatti gochuu dandeenyu tokkoon yoo gosa daataa kanaa ilaalle kun hundi lakkoofsadha. Lakkoofsa 1 2 wal duraa duubeedha. Kun waan mi'a gurgurame gaafa gurgurame ID guyyaa gurgurtaa sanaaf kennamedha. Mi'a ajaja sanaaf kennamedha. Kun guyyaan gurguramedha. Kun guyyaan fe'amedha. Kun fe'umsa akkamiitiin fe'ame? Fe'umsa ship mode gaafa ergame first class, second class, same day, standard class jedhanii ramadaniiru akka fedhii isaanii akka isaaniif ta'utti. By the way kana qabaachuun filterii kana asirratti qabaachuun baay'ee barbaachisummaa isaa tokko kun 10,000tu jira akkuma sila isiniin jedhe akkuma sila argine 10,000 kun meeqatu jira amma hin argina kan deddeebi'ee barreeffame jira. Meeqatu jira walumaa gala isaa iddoo meeqatti walitti kurfeessuu dandeenya gaafa jennu iddoo 4 duwwaadha kan kana keessa jiru. Waan akkanaa baruudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha. Isa kaan immoo amma ta'e ilaaluu dandeenya jechuudha kana. Fakkeenyaaf kun maqaa namaati. Namichi kun meeqa bite yoo jennee maqaa isaa duwwaa hambisnee warra kaan dhiisnee namicha kana duwwaa hambisnee achi booddee amma inni bite ilaaluu dandeenya kanatti. Sanaaf nu gargaara. Garuu kun ammaa fi kana miti kan biraa immoo segmentii amma jiru fakkeenyaaf asitti daddabalamanii jiru. Corporate customer. Consumer meeqatu jira kaataagorii meeqatu jira segmentii meeqa jira segmentii 3 duwwaadha yookaan warra nyaataaf bitanidha warra kaampaanii isaatti bitanidha yookaan immoo warra ofiisiidhaaf home ofiisiidhaaf warra bitanidha kan bitan.
Kun siitiidha. Kun biyya isteetii isaatii akka kutaa jechuudha. Kun biyyadha. Kun riijinii gara kam dhiyaa bahaa isaatii. Kun mi'a isaan bitan maqaatu hin taane ID kennameefidha. Kun miini sun gosa maaliiti? Teknooloojiidha moo ofiisiidha moo kan nyaataati moo kan jedhudha. Sana keessaatti sab-kaatagoorii kan kaatagoorii kana sab-kaatagoorii fakkeenyaaf teknooloojii keessaatti bilbiladha yookaan kompiitaradha yookaan maalidha akka jedhudha. Kun maqaa mi'a bitame sanaati. Daataan keenya inni barbaachisaan gara caalaan gara dhumaa kan akka warra jiranidha. Akkuma argitan jarran argine kun hundi isaanii maqaadha yookaan wal kutaadha yookaan IDdha yookaan guyyaadha. Eeyyiin barbaachisu jechuutu hin taane jarrumti kuniyyuu jara kanaan dhufanii jara kana hidhamu. Kun sitti gurguramedha. Kun amma meeqa akka gurguramedha. Kun yoo diskaawunt yookaan irraa cabsaa isaan kennaniif yoo jiraate kan kennamedha. Kun gurgurtaa amma kanarraatii amma kaamamma buufatanidha. Wanti nuyi dhagguu daataadhaan hojjennu gara caalaa wanti ijji keenya irra jiru jara kan arfanidha. Akkam goona egaa jara kan arfanuu baay'ee dheeraadha. 10,000 akkam goona miliyoona tokkoyyuu ta'uu danda'a. Daataa warra hojjennu miliyoona tokkoyyuu ta'uu danda'a. Sanaa oliyyuu ta'uu danda'a. Sarara yookiin tarree dhifama toora amma kanayyuu ta'uu danda'a. Maal gochuu qabna yeroo sana akkamittiin goona? Akkamittiin amma kana fakkeenyaaf teknooloojii meeqatu gurgurame yoo jennu teknooloojii kana tokkoon deemnee ida'uu dandeenya. Moo yoo akkana ta'e amma tokko waa argannaa istiilaa kana yoo ta'e illee xinnoo miti. Teknooloojii duwwaa yoo argitan xinnoo miti. Baay'ee guddaadha. Kana amma isaa yoo baruu barbaaddan kontiroolii irra qabdanii ilaaluu dandeessu amma kana. Amma akka ta'e ilaaluu dandeessu. Yookaan immoo sanis ni jedha. Dhiifama. Dhokatee jira. Warri amma fuula irratti argamaa jiran kun roowuu meeqa yookaan sarara meeqa akka ta'e baruu hin dandeessu. Asitti sin dura dhokatee jiraaf malee hin argama ture. Anyway, baay'ee dheeraadha akka kanattiin jechuudha. So akkam gochuu qabna ree. So waan akkanaatiif kan tolu kan kanaan dura irra dabarre yeroo biraatti deemna jennee irra dabarre insertii keessa kan jiru pivot table kan jedhamu kanadha. Pivot tablein daataa jiru kana baay'ee walitti sassaabee akka gaariitti akka salphaatti akka hubannu kan nu gargaarudha. Pivot table gaafa rukunnu daataa kana keessa jiru gubbanaa amma godaatti hundumasaa nuu qabeera, nuu naannessee nuu qabeera. Waan orders keessa jiran hundumasaa. Achi booddee wanti hojjennu suni workbookii worksheetii kan biraa irratti hagoonu moo isumarra jiru kanarratti hagoonu yoo jenne filachuu dandeenya iddootti kaa'anyu. Garuu sheetiin kun already 10,000 waan qabuu fi asirratti iddoo hin argannu. Akkuma argitan dalgas baay'ee dheeraadha. Kanaaf iddoo biraa irratti yoo goone baay'ee gaariidha. Yoo asirratti jenne garuu bakka isaa deemnee iddoo kamisaa filuun irra jiraata. Fakkeenyaaf kana hundumaa dabarsinee gara kanatti gochuu hin dandeenya. Asidha iddoon isaa yoo jenne asii kaasiitii kaa'i yoo jenne gochuu dandeenya. Garuu gara caalaa iddoo biraatti hagoonu. Kan biraa nuu bana jechuudha. Kan akkanaa tokko nuu bana achiitii iddoo waan irratti hojjennu sana goona jechuudha. Eeguu okay jennu
shiitii sadaffaa banee achi booddee jara kana nuu fida. Amma tokko hojjennaa waan baay'ee yeroo waan ta'uuf amma akkuma asii argitanii warra mata duree daataa keenya irra turan hunduma isaa asii as fidee jira. Biyya, gurgurtaa, piroofeetii, maal, maqaa namootaa, shiip moodis ilaalaa turre tokko tokkoon nuu fidee jira. So yagguu asitti iddoo kana akkuma argitan values warra lakkoofsaa warra kala warra sila baay'ee nu gargaachisa warra jedhan iddootti keenyudha. Yoo tokko tokkoon kana keenyee asitti waan godhame argitan yoo jettan hunduma isaa walitti hidhee warra gurgurtaa kan biyya hundumaa walitti hidhee amma kana nu argachuu dandeenya jechuudha. Yookaan quantity meeqa akka ta'e discount meeqa walumaa gala akka arga akka keenya. Garuu wanti nu goonu yoo fakkeenyaaf biyya biyyaan ilaaluu barbaanna yoo jenne biyya sarara dalgaa kanarraa akka kaa'amutti gaafa gadi gototne sarara biyyaarra keenyu biyyoonni jiran hundumti isaanii kan daataa keenya keessa jiran akka salphaatti sararaa meeqa 3 amma 18 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 biyyoota 15 sila kuma 10 irra ture sun sarara 15 duwwaa ta'a jechuudha. Tokko sana walitti nuu qabeera. Kana eeggoone booddee fakkeenyaaf biyya irraatii amma arganne biyya kanaatti piroofitii makan arganne biyya kana piroofitii makan arganne biyya kana piroofitii makan arganne. Yoo waa'ee piroofitii duwwaan barbaanna ta'e daataa kana kanuma nu ga'a jechuudha. Kan biraatti dabaluu dhiisuu dandeenya. Yoo kan biraatti itti dabaluu barbaanna ta'e immoo ammam gurgurre achiiti amma kana gurgurre ammam itti gurgurre amma kanatti gurgurre. Ammam immoo namoota cabsine amma kanarra cabsineef amma kam immoo irraa arganna amma kana waan barbaannu sana hundumaa akkanattiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Amma akka salphaatti daataa sarara 10,000 keessaati hundumsaa walitti nuu ida'ame amma kana nuu kaa'ame. Asumatti tottolchuu dandeenya. Fakkeenyaaf biyya kana hundumaa immoo hin arginu arguun barbaannu yoo ta'e maal goona akkam gochuun irra jiraata. Yookaan immoo yoo jara kana fakkeenyaaf maal isiniin jedhaa riijiniidhaan adda yoo filuu barbaanne riijiniidhaan santaraalii duwwaa yoo argisiisu barbaanne warra santaraalii keessa jiran duwwaa fiiltarii irra riijinii keenya asitti fiiltarii keenya kaa'uu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo lamman isaanii yoo barbaanne isa kana gaafa kilik goonu inni kun jijjiirama santaraalii duwwaa barbaanne noorziif saawuzii duwwaa barbaanne yoo jenne noorziif saawuzii keessa warra jiran duwwaa agarsiisuu dandeenya jechuudha. Tokko sanadha. Kan biraa kana jijjiiruu dandeenya. Lama irra rukunnee kana jijjiiruu dandeenya. Amma ida'amuu isaati. Lakkoofsa barbaannamoo averejii isa barbaannamoo keessumaa seexinnoota gurguranii barbaanne isa guddaa barbaannamoo waan adda addaa keessaatti gochuu dandeenya. Tokko sanadha. Kun kan gurguramedha. Lakkoofsa gurgurtaati. So kana maqaa jijjiirree total yoo barbaanne total quantity sold jijjiiruu dandeenya. Kana warra kana ilaalaa jarri kuniif lakkoofsi kun garaagarummaa qabu. Maalni garaagarummaan isaanii? Jarri kun gurgurtaa, jarri kun amma gurguraman. So jarri kun qarshiidha miti. Jarri kun qarshiidha. Jarri kun qarshii miti. Kun lakkoofsa. So akkuma jenne jarri kun horii waan ta'aniif gara horiitti jijjiiruu dandeenya. Dhufnee eegii darkunne booddee allama eegii darkunne booddee kan arganna.
karatanii deebi'a. Allamarra rukunna. Allamarra rukunnu kana dhufa. Kana maqaa isaa jijjiiruu dandeenya. Total sale achi booddee horii waan ta'eef gara horiitti jijjiirree dijitii 2 yuuroodhaan akka saantimatti yoo barbaanne jijjiiruu dandeenya. Kanaan dura kana iddoo biraatti ilaalleerra. Amma yuuroodhumaan hojjenna. Kanarra goone booddee eegii irra deebinee okay jennee booddee kun gara horiitti jijjiirama. Inni kunis discounting kennames horiidhaan waan ta'eef total discount achi booddee inni kunis horiidha. Horiitti jijjiirra. Okay, inni kunis profitiinis yookiin bu'aanis horiidha. Saantima horiidha gunjira saantima jechuukooti dhiifamu. Total profit walumaa galatti ida'ama isaatii kan barbaannu yookaan average yookaan giddu galeessa yookaan isa guddaa xinnaa yookaan lakkoofsa isaa miti. Number format namas currency dha. Saantima salphaatti riippoortii baay'ee bareedaa tokko uumne jechuudha. Agguu asii kana akka baduu fi yookaan kanaan cufuu dandeenya. Yookaan immoo isa kanarraa dhiisnee iddoo kana gaafa rukunnu inni bada. Inni kana daataan keenya baay'ee gaarii nu ta'a jechuudha. Kan biraas bakka biraatti uumuu dandeenya. Iddoo daataa keenya irra dhufnee amma suniin isa kan biraadha. Insert pivot table bakka biraatti kaayi yookaan immoo existing sheet keessa kaayi jennee gochuu dandeenya. Kan biraan nu dhufaa fakkeenyaaf maal jedhu. Maqaan namaa yoo fudhanne maqaan namaa baay'ee dheeraadha. Lakkoofsa xinnoo miti. So eenyummaa lamma bitee ilaa agarsiisuu dandeenya dhibba. Yoo barbaachisaa ta'e eenyufaa kan nurraa bitu. Fakkeenyaaf eenyutu nurraa bitee abbaan nurraa bite sana discountii maal kennineerraaf baay'ee kennineerraaf compare gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf abaluun amman bitee okay amma kana nurraa bitee birrii amma kana nutti kaffalee okay nama kana immoo discountii amma kennineefi okay nama kanarraa amma kana buufanne jennee maqaa namootaatiin kaa'uu dandeenya. Eegii kanaan keenya booddee akkuma sila goone kan gundisa horii waan ta'eef gara horiitti jijjiiruu dandeenya. Kana malees kana gara guddaa gara xinnaatti jijjiiruu dandeenya. Guddaa gara xinnaatti keessa boonarra ture. Guddaa gara xinnaatti. Xinnaa gara guddaatti, guddaa gara xinnaatti wal faana deemutti. So wanta nu gochuu barbaadu, wanta nu gochuu danda'u tokko pivotiitti kun pivotii kanatti hidhamee jira. Pivotii kanarraati gadhiisuun barbaada. Waan kan biraa jijjiiruudhaaf eegin guutummaa isaa koppii godhee booddee pivotii malee paste gochuu nan danda'a. Sensila koppii godhe sana jechuun isa pivotii irraa koppii godhe sana kana jechuudha. Koppiin godhe bakka inni itti barbaade sana deemee paste specially value duwwaa koppii gochuun irra ture. Value duwwaa yeroo sana pivotiin hin jiru. Sana booddee akkuma Eksellii kan biraatti jijjiiruu nan danda'a. Total maal jijjiiruu nan danda'a. Achi booddeessi kana akka salphaatti guddaa gara xinnaa gara guddaatti jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Kun guddaa fakkaata malee garuu guddaa miti. Gatii dijitiin isaa baay'ee ta'eef. Dijitii isaa wal qixxe gochuudhaaf as dhufnee booddee dijitii isaa wal qixxe yoo goone amma arguu dandeenya. Akka inni sort godhame wal duraa duubaan. Kanadha. Kan biraa akkuma barbaanne waan barbaanne irratti pivot galchuu dandeenya. Akkuma arginu fakkeenyaaf pivot kan biraa
ship moodii kamtu caalaatti gargaaramne fakkeenyaaf jira kana keessa kamti mi'a gara kamtu caalaa deeme standardiitti yeroo baay'ee standardii gara caalaa standardiitti argina jechuudha. Sana ilaaluu dandeenya. Kan biraa waan barbaanne segment gochuu dandeenya. Okay, warri kaan dheeraadhaa barbaachisaa miti. Garuu akkasittiin waa baay'ee gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf siitiidhaan yoo kaa'uu barbaanne akkas gochuu dandeenya. Garuu baay'ee dheeraa waan ta'eef barbaachisaa miti. So siitiidhaan kaa'uu barbaanne yoo manaajmentiin yookaan warri nu hojjechiisan akkasittiin barbaadan du'a. Kan biraa kan gaarii ta'u yoo kanaan keenyadha. Ammamtu gurguramee mana namoota warri nyaata nama bitanii warri ofiisii nama bitanii akkasittiin kaa'uu dandeenya tokko. Riipootiin akkana dhiyaachuu danda'a. Biyya biyyaanis dhiyaachuu hin dandeenya. Kana goone gaafatti daballu konsuumerii jara warra jiran, korporeetii jara warra jiran akkasittiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa kanarraa asumatti nugaa irra deebinaa isa yeroo biraa warra afaan irra deebinee ilaalla. Garuu caalaan isaanii akkuma isin jedhan advaansed irra jiru warra kaan immoo warra nu kanan dura hojjechaa turredha. So wanti nu afaan kana keessatti badamti gajjara kana amma tokko ilaalla. Achi booddee gara kan biraatti deemna. Galatoomaa. I hope waa tokkorraa barattu jedhanii yaada. Yoo gaaffii qabaattan yoo yaada qabaattan viidiyoo kana jalaatti naaf ergaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Nagaatti.